Kabajamtoota daawwattoota keenyaa shirrishirriin ammas akkuma itti fufetti jira. Egaa yeroo ammaa kana immoo yeroo keessummaa shirrishirriiti. Keessummaan shirrishirrii keenya har'aa maaltu adda godha laata? Istiidiyoo keenya gadi ba'uudhaan wantoota tokko tokko isinitti agarsiisuu barbaadeen. Innis maali laata yoo jettanii yeroo hedduu keessummaa shirrishirrii keenya irratti namoota aartiidhaan, dinagdeedhaan akkasumas bu'aa tokko uummata Oromootiif buusan istiidiyootti waamuudhaan interviyuu gochuudhaan isaanii waliin turtii taasisaa turreerra. Har'a immoo istiidiyoo keenya gadi ba'uudhaan miliqee ba'een jira. Akkamitti jira laata magaalaa Finfinnee keessa namoonni haala gabii xixiqqaarraa kaanii hanga guddaatti akkamitti argatu kan jedhamu. Gabiiwwan xixiqqoorraa kaanii warroota galii xixiqqaa argatanii namoota galii xixiqqaa magaalaa Finfinnee kana keessaa argatan jedhamanii yaadaman maalirra jiru laata? Keessummaan keenya namoota gurguddoo akkasumas nama biratti namoota bebbeekamoo qofatu hin taane namoota akkasumas waan xiqqoodhaan immoo guddatanii jireenya isaanii keessummeessanii akkasumas galma ga'anii amma maalirra akka jiran qindeessinee simbiraan keenya har'a keessummaa shirrishirrii keenya isaanuma biratti sin dabarsaa isaanuma wajjin wal barree turtii taasisnaa ammas turtiin keessan nu faana ta'uu shirrishirriin itti fufee jira. Kam hojiin kun bareedaadha? Maama maqaan kee eenyudha? Maqaan kee Iya. Galatoomii FIBT irraati kan dhufne namoota galii xixiqqaa argatanii namoota akka keessanii magaalaa Finfinnee keessa jiraatanii irra deemee amma hin danda'us kennan dubbisa jedheeni kan hin ba'e maqaa kee dura wal barrume daawwattoota keenya wajjin. Ani Marshaa Gabbisaa Waaqi jiraatan jedhama. Haalli jiru akkana dalagaan waan jedhu amma tokko shaggaadha waan jedhu hanga tokko shaggaadhas jechuutti xiqqoo ishii haalli qilleensaa baay'ee nama rakkisa. Garuu immoo hin jiru jechuuttis kan amma tokko jennee erga maatii shafannee maatii keenya kabarii goonee galata rabbii jenneetuma jiraachaa irra kan waan jedhu shaggaadha. Koronaan kunoo yeroo hedduu namoota qulqullina barbaada jedhama. Walirraa fageenyaa qulqullina harkaa eeggachuudha. Axxaffachuu yeroo qufaanu kanaa of eeggachuu kan biraan illee immoo maaskii fayyadamuu kanaan wal qabateeti. Keessumaati immoo caammaa qulqulleessitaa yeroo kophee qulqulleessitu kanatti qulqullina koronaa wajjin kan wal qabatudha. Akkamitti kana wajjin of eeggannoon koronaaf gootan illee? Of eeggannoon koronaadhaaf goonu hanga tokko maali hanga nam tokko namni hanga namaatu of eegaa kan nu eegummoo rabbiidha. Haa ta'u malee hanga nam tokko kan namni beeksisa immoo namni maatii qabu hanga tokko of eeggannoo gochaa jirra. Isa biratti immoo rabbitu nu eegata. Haalli hojii amma garuu hanga tokko mishadhan jedhamu garuu haala yeroo darberraa amma tokko dandamachaa jira. Hanga tokko dandamachaa jira. Malee gaariis miti giddu galeessa baqa. Yeroo ammaa kana dhibeen koronaa addunyaa kana dhiphisaa jira weerarsaa jira namoota hedduutu hojiirraa dhabee hojii dhabdummaadhaan namoonni rakkataa jiru sababa dhibee kanaa qofaan jechuudha. Isin biratti garuu sababa dhibee kanaatiin wanti isin itti irrate jiraame? Sababa dhibeetiin amma dhugaa dubbachuudhaaf wanti nutti irrate jira sirrii. Fakkeenyaaf amma erga dhibeen kun galee wantoonni garaagaraa wanti jiruuf jireenya keessatti jiran baay'ee mi'aa dhufaniiru. Hundumtuu mi'aa dhufeera. Garuu inni akkuma jiru ta'ee hanga tokko dhibee mikinaata godhachuudhaaf wantoonni baay'een wanti dabalan jiru. Haalli jiruuf jireenya ulfaachaadha. Malee hanga san immoo dalagaan dhabame jechuun hin danda'amu. Dalagaan jireenya jira. Jira hoggaas hin jiru akka qofaa odoo hin taane amma tokko parsentii 50% jira akka qofaatii miti. Garuu wanti haalli jiruuf jireenyaa mi'aadha. Amma baay'ee mi'aadha. Baay'ee humna ol. Batalee as Finfinnee keessa amma haalli jiru baay'ee mi'aadha. Dhugaadha yeroo ammaa kana erga dhukkuba kanaatii wantoonni nyaataaf ta'an hedduun isaanii kanumta alaa galee qofatu hin taane kan biyya keessatti oomishaman illee hedduun isaanii gatiin isaanii dabaleeti kan jiru. Kun immoo namoota galii xixiqqaa argatan irratti ulfaataa fida. Dandamattee kunoo har'a geesseetta ka homaan taatu. Amma nam tokko
Xaaraa jirra. Amboru murabbi harka jira ka. Rabbi beeka. Koronaa kanarraa akka namoonni of eeggataniif gama keetiin ati gahee kee baartaame ofii keessa of eeggachaa harta maatii keeraa see gaarta. Amma kaa maal seete dhibee kanarraa of eeggachaa harta wanni jedhamu ani akka kootitti nama maatiin qaba maatii hoggaa qabaatti immoo sim jetteeti miti. Ofii kee bichaa odoo hin taane maatii dhayan hessaabdaa saba si duuba jiruun hessaabdaa namni immoo hoggaa maatii keessa hoggaa jiru amma laalu waan baay'ee yaadda ofii keetii bichaa miti maatii keetii yaadda warra si bukkee jiran warra naannoo kee jiran yaadda kan hoggaa gootu immoo dalagaa irratti bichaa miti sammuu keenyatti intini gootu. Isarraa kaatee maal goota maatii kee hin hessaabdaa warra ollaa kee jiran hin hessaabdaa ofii keetirra dabartee namoota biraati waa yaaddufu of eeggannoo amma tokko ka amma namaa of eeggannoo amma tokko hin taasiftaa jechuudha. Sararaan kanaaf immoo yaa ogaa rabbiin nu eega qaba. Anis kophee koo qulleeffachuun barbaada. Qulleeffachaa maasuuf nu reeme si mijata. Akka muuxannoo hojii kanaa hammamiif qabdame? Muuxannoo hojii kanaa naannoo waggaa 3 qaba. Barnoota kiyya bara 2001 godina Shawaa Lixaa mana barumsa qaxqaxootti tan addaan kutee achittan kutee ergasii dhufeedhaan kaa hojii konistiraashinii keessan ture garuu ani erga sanaan booda immoo as Finfinnee kaayaa haalli biddeena kun waliif gassi oofa kanarraa ka'een amma asan jira maatii soradheen jira haalli jiruuf jireenyaa akkana fakkaata kaa ijoollees qaba galata rabbi qaba ijoollees ay kan biraalleen qabu garuu amma dabaluuf mokkoraa ati warraa gomaneef hojiin qabdu ishiin ijoollee guddiste malee dalagaa hin qabdu. Namoonni as dhufan yeroo hedduu naammaa dhufanii qulqulleeffatu garis bira ta'anii yeroo tokko dadhabee isaa baafatee deemuu danda'a. Amalli namootaa suni maal fakkaatame? Amalli namaa kaayi kana sani jechuun xiqqoo hin ulfaata maaliif amalli namaa akkuma namaa gargari. Gurraachi hin jira, diimaan hin jira, adiin hin jira, magaalli hin jira. Amalli namootattis akkasuma gargara. Tokko tokko odumamaan balleechinaan haaru hin jira, tokko tokko immoo odumamaan hojjetin as galateeffatu hin jira. Amalli namaa akkuma bifa namaa gargara. Kun ol ba'a, kun gad bu'a, kun achidha, kun sanidha. As keessatti amalli namaa akkanatti kana ittee dimshaashan dubbachuun nama rakkisure. Akkuma halluu keenya yaadni keenya gargarii kaagizee tokko tokko namoonni tokko tokko manatti saaranii dhufanii asittaan aarii isaanii baatan hin jiru. Kanaafuu amalli namaa akkana san jennee gabaabsinee dubbachuutti in ulfaata kaa adda adda. Ulfaatadha sirriitti amalli namaa adda adda. Sanii immoo namni immoo as magaalaa Finfinnee kana keessa jiraatu sababa jiruuf jireenyatti adda addaa sammuu namaa jeeqaa. Kanarraa kan ka'e immoo bira deebitee gara siyaasaa wantoonni adda addaa waan jiraniif sammuu namaa tokko jennee dubbachuutti in ulfaata. Baay'eetti ulfaatadha. Maal jedhu beektaa beektonni? Hamma argatterra hamma qusattetu dureessa si godhaa yookaan cimaa si godhaa jedhu. Ati yaada kana irratti maal jettame? Sirriidha maal seete Oromoon maal jedha seete hoggaamummaa kun? Ol kaa'an malee ol kaatanii fuudhanii jedhu hoggaamummaa kana Oromoonni keenya beektonni qofaa. Annaa kana jechuun maalidhaa? Waa tokko ol keessu malee ol kaattee fuutu jechuudha. Gabaabsinee immoo hoggaa dubbattu wanta teessee wanna dhaabbattee fannifte tokko teessee hin buustu. Kana jechuun yoo yaa'u salphaadha maaliif haala jiruuf jireenya keessattis yaala wanuma adda addaa keessattuu kuni barsiisaa tokko akka kootitti. Maaliif har'a gizee humna qabnu yoo kaanne malee boru gaafa humna dhabne erguyyuu gahuu hin dandeenye. Humni dhabame kaa gizee humna qabdu kana garuu waa tokko tokko jedhu gaafa humna dhabde immoo ishee achi godhatte san boru isheetti fayyadamtaa jechuudha. Akkasitti ta'uun dubbisaan. Kanaaf qusachuun gaariidha murteessaadha chaartatis. Tole mee utuu hojii kana hojjettu mudannoon si mudate jiraame mudannooti baay'ina dhibas jettu akkasumas immoo barnoota namaa taattee kan yaaddu yookaan immoo nama kolfisiisattee kan yaaddu jiraame mudannoo. Baay'eetti jira malee. Fakkeenyaaf amma waa keessaa wanni ani amma nam tokko miti. Waa keessaa wanni na dhibu maal seete namni nama ta'ee namarraa dhalataa hin dhalattaa hin guddattaa hin duutu. Kun waan uumamaan jiru. Garuu asammaan nan ta'u laali
maatiin nan qaba ofii kootiif buddeen barbaachisan as taa'amti. Namoonni garagaraa dhufanii wantoota bakka wanta aanan nan ilaallan hoggaas hin jedhamu fakkeenyaaf ammaan hojjetaadha dafqaan bulaadha. Namoonni tokko dhufanii as waa siyaasaa taasisuu haaluma amma argitu kana waa'eedhuma magaalaa keenya Finfinnee kana magaalaa wantoota garagaraa taasisu bakka waa'ee siyaasaa keessa si galchuu barbaadu nama. Nu immoo amma isni nu galchuu jechuu koo odoon taane nu galcha. Qabeenya keenya nus akka nam tokkootti namas deebiteettis immoo akka abbaa biyyaattis abbaa biyyaati. Wanni hafeen nutti hin jiru. Waan baay'ee gooneera waan baay'ee siraawwanne. Garuu haa ta'u namoonni hoggaasufama kophee qulleeffachuu dhufa kophee erga qulleeffachuu dhufee barbaacha waan dhufe san sirreeffatee yookaan immoo taasisee deemuu qaba malee nama miira hin taane keessa nama galchan hin jiru as dhufan jechuudha. Gisee tokko akkamitti ilaalisi namoonni hoggaasufanam akka kinoo meedaa salphaa yookaan immoo bakka kaachuu dandeessu waan akkasitti yaadu iddoo kana. Maaliif namni isaan gaafatu hin jiru inni dhufuu hoggaadhufaa waan barbaadan haasa'anii jedhanii deemu. Garuu innillee akkuma salphaatti ta'ee haa ta'u bootaa iddootti kennanii warri haasa'uu barbaadanis bootaadhaan haasa'anii shaggaadhaa. Nus immoo akka nam tokkootti yaa'u namaati. Wanti sitti dhaga'amus jira, wanti si gammachiisu, wanti si gaddisiisu jira. Bichaa hoggaa laaltee si dhukkubsa sin jetteetuma olaal si dhukkuba. Maaliif si dhukkuba? Ati an jirtu waan biraa bakka biraa an hojjetamaa jiru waan biraa an gaafatamaa jirtu immoo waan biraa kanaa saamus kan biraa kan raawwataa jirus waan biraa. Nu immoo amma asitti dafqaan bulaadhaa maatii qabnaa. Ana jiraatu mana kiraatii sumayyuu immoo gaaf tokko gaafa kaan ati kana waan biraa waan hin tattaane haasa'u. Haasaan salphaadhaan jirru biyya keenya keessa jechaatuma kaatti daddarbaa dhumnee har'a geenye boru immoo rabbi tafarqaa qaba kaa. Durri geerarsa fayyaa ta'a jedhu maanni horiyoonni kee weellistas jedhu. Meedaa wattoota keenyaa waan afeertu qabdaame waan beektu sana keessaa. Akkasitti illee ammaaf ittiin qophoofnes lakki natta'a yeroo biraadhaaf haa ta'u ammaaf galatoomii egaa yeroo kee waan naalaatti ulfaadhuun siin jedha. Akkuma kana immoo akka kee kana namoonni kutaa biyyaarra jiran illee dhufanii magaalaa Finfinneen kan keenya qofa jechuutu hin taane dhufanii keessa jiraatanii itti hojjetanii hojiilee akka kanaa irratti illee amma hojii xiqqaadha jedhamee namni ilaalu kanaan maatii kee geggeessaa jirtaa mana kiraayii dandeessee kunoo daa'ima guddisaa jirtaa ciminadha kun cimina guddaadha kan rabbi biraa namaaf kennamudha. Yoo hojjenne immoo qeerroo qarreen keenyaa as dhufne yoo hojjenne magaalaa kana kan keenya qofa kan jennutu hin taane harka keenya jala galchachuu dandeenya. Afaaniin kan dubbatamu hin taane gochaadhaan gochuu dandeenya. Baay'ee ulfaadhu jabaadhuun siin jedha. Kana caalaa guddatteen si arguu barbaada gara fuulduraatti immoo hundumaa fuudhuma irratti garuu carraa tokko siin kenna yoo dhaamsan qaba jettee dhaamsa daawwattoota keenyatti dabarsuu barbaaddu yoo jiraate daqiiqaa tokkoof. Baay'ee shaggaadha. Yeroo bichaa miti odoo danda'ame uummanni keenya duras waan gochaa ture. Honnee kee baaftee odoo namaa kennite odoo nama keetti kennite sin dhukkubu garuu haa ta'u uummata keenyaaf qeerroo fi qarree keenya wanti dhaamuu barbaadu maal seete wal dhaggeeffachuu wanni fakkaatu namni nama ta'ee namaa dhalatee an barate isaan hin baratinis namni wal dhaggeeffatte wanta barbaade kaayyoo kee bakka barbaadde hin geecha bakka barbaachummaa keetitu barbaadama malee wanna bakka barbaadde hin geecha garuu maali uummanni keenya wal dhaggeetiin qabu tokkoo si biraa ka'e isa luka qabu malee baga na biraa ka'e kun baga bakka shaggaa ka'e jennee akkasitti walii yaanne Finfinneen ofas kaleechas dheengaddas arras borus ittaanis keenya isa namni dhoowwu hin jiru irratti dhumna malee inni keenya garuu uummanni keenya wal dhaga'uutu sirraadha. Baay'ee galatoomii ulfaadhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtii keessummaa keenya har'aatiin qeerroo marshaa gabbisaa waliin turtii taasisneerra. Innis kophee qulqulleessuunidha. Galii isaa kan inni argatu. Galii argatu kanarraa immoo hojii garaagaraa hojjechuudhaan as taa'ee caammaa yookaan kophee qulqulleessuudhaan
as taa'ee kophee qulqulleessuudhaan namoota hedduurraa galii argata. Ofii isaatis galii xiqqaa kanaan immoo maatii isaa gaggeessaa ta'e kan inni jiru isa waliin turtii taasisee ammas immoo darbee magaalaa Finfinnee keessaa iddoo tokko deemeenii dhalattuu Oromiyaa kan taate yookaanis nama afaan Oromoo dubbachuu danda'u yoon argadhe isin biraan ga'a ammas turtiin keessan nu faana ta'u keessummaa shirrishirrii keenyaatti fufee jira. Yajiru addunyaa galma keessummoota namuusitti waruu numa geggeessita maaliif keessummaatee bikka lama qooda gariif tola ooltee hamaa araraata cubbuutu saare sirra dhugaa awwaalee nurraa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ammoo shamarree tokko biratti argama keessummaa shirrishirrii keenya har'aati. Isheen immoo egaa magaalaa Finfinnee keessaa hojiilee xixiqqaa hojjetanii kan jireenya isaanii gaggeeffatan birattidha. Silas jalqaba irratti akka argitanii turtanii nama kophee qulqulleessuu wajjinan ture. Amma immoo nama akaayii baaqelaa akaayee gurguru namootatti. See biratti argameera shamarree tokko biratti. Shamarree kana waliin turtii gabaabaan taasisaa isinis nu faana turan isiniin jedha. Fayyaa keetii? Maqaa keemeetti wala barru? Maqaan koo Zinnash Badhaadhaan jedhama. Zinnash Badhaadhaa. Hojiin bareeda. Iddoon ani itti dhaladhe hoolota. Waggaa 5. Ergaan dhufne guyyaa 15. Tole mee waraabaa dhugaa dura maqaa keemeetti midhu? Maqaan koo Zinnash Badhaadhaa. Tole Zinnash erga gara magaalaa Finfinnee erga dhuftee turteetta asumatti dhalatte moo akkami kutaa ziyyaaraa dhufte? Asitti dhalanne ergaan dhufe waggaa 5 anan itti dhaladhe hoolota. Barnoota kee yoomii addaan kutte moo? Barnoota addaan kuteen dhufe ergaan dhufe hojii isaan jammare hojiin bareeda. Hojii kana erga eegalte ammam taateettame? Guyyaa 15. Guyyaa 15 reefu. Akkan kuben? Sochoosaa deemu wannaan si jalaa gubachuun saana godheedhe. Haa ta'u guyyaa 15 jechuun erga eegalte? Erga eegalte akkam ree milkoofteetta? Bareeda. Haalli gabaa maal fakkaatame? Haalli gabaa baay'ee bareeda. Tole mee haalli maamila keetii akkam? Haalli maamilaa baay'ee bareeda. Guyyaa 15 keessatti akkami maal addaa maal argatte? Waan addaa bu'aan baay'ee indas nama jedha. Bu'aan isaa ergan hojii kana jammare birri 30 isaa ta'uu 40 isaa ta'uu gatiin kaawwachaa jiruuf baay'ee bareeda. Baasii hunduma baastee kaatee guyyaadhaan 30 50 argatta jechuudha? Gaariidha akkas taana? Gaariidha baay'ee namatti tola. Dureessonni addunyaa kanarra jiran hedduun isaanii hojiilee xixiqqoo irraa ka'aniiti kan isaan guddatan. Kanarratti maal ittameetu waa'ee qusachuu irratti? Waa'ee qusachuu kanan hojjedherraa 10 ta'u 5 ta'u qusadhee boruu iddoo guddaa akkan ga'uun barbaadan. Akkamitti kaayyeeffatteerta reemee kaayyoota hojiif qabdu maal fakkaata? Kaayyoon hojiif qabu hojii isuma ta'eyyuu haa ta'u hojjechuun barbaada. Hojii kamiyyuu sa'aatii isaatis kabajee hojiis kabajee hojjechuun barbaada. Bishaan keessa dura keessee kaatee deebitee akkooftame? Ammaffaa keessa turte bishaan keessa? Bishaan keessa galgala sa'aatii 2tti kaawwama. Sa'aatii 8 7tti keessaa ba'ee fidee dhufa jechuudha. Sa'aatii 7 jechuun halkanii moo guyyaa? Isa guyyaa. Amma sa'aatii 7 8tti keessaa baasan fidee dhufa jechuudha. Siiniin an sabartee gurgurtu? Siiniin tokko meeqame? Birri 5.
Qarsiisanis. Oo, hedduu namatti tola. Gara fuulduraatti meetii karoora akkamii qabdamee gara bizinesii kanatti guddisuudha moo gara barumsaa deebi'uudha moo kaayyoon kee maalimi? Anoo barumsi yoo baname gara barumsaa deebi'uun barbaada. Amma sanitti gan wanta hojjedhu irratti xiyyeeffachuu godhadhee hojjechuun barbaada. Akkuma beekamu gaa koronaa waa'ee koronaa beektaa? Koronaan immoo dhukkuba daddarbaadha. Kun immoo wanta nyaataatii karaa irratti kan gurgurtuudha. Namoonni hedduun sodaatanii bitatanii nyaachuu faame. Namoonni hedduun harka keetiin hin tuqin maankaadhaan nuu kenni waraqatatti qabadhu mana jedhanii taasisu. Namoonni baay'ee warreen hin sodaannes jiru. Warra sodaatamu warra sodaanne jaallattareeti. Ani gama kootiin hin sodaadhu. Kamtu sodaattu koronaan koo lubbuu namaa balleessaa? Amma guyyaa tokkoyyuu sodaadhee hin beeku. Dhugaa. Sodaachuu qabda gaa yoo sodaattetu irraa of eeggattaa maamila keessa irraa eeddaa. Qarshii qabachuu dandeessaa waan adda addaa bituu dandeessaa wantoota naannoo kee jiran waan ta'eef yeroo kana immoo koronaan qaqqabannaadhaan darba akkuma beektamni waa'ee koronaa sirriitti. Kana irratti immoo of eeggachuu qabda maamila keefis eeggannoo gochuu qabda jechuudha. Faayidaa baaqelaa beektaa miti meetu dubbannu? Faayidaa baaqelaa amma ammaatitti. Anoo faayidaa baaqelaa hin beeku. Faayidaa san bene namaaf laattaare qoy. Bicha qarshii akka argamsiisu hin beeku malee faayidaa biraa hin beeku anoo. Qulqullina isaa immoo eedda. Gaazinaashii hedduu galatoomii turtiin si wajjin taasisetti gammadeera baay'ee jaalladheera. Jabaadhu mootii dhaamsa yoo qabaatte immoo xumura irratti mee? Dhaamsa anoon qabu baay'ee guddaa isaa galatooma. Yeroo isin faana dabarse anarree baay'ee dasna jedheera. Baay'ee guddaa isaa galatooma isin jedhe dhaamsa kan biraan qabu. Galatoomii ulfaadhu. Jedhi bakka galatoomi. Sari sirra dhuga awwaale nurraame afaan wallaalle bara. Uumaan namaa takkumaa sumaatu addaan goota simannaa teetu falla walirraa jala goota doyinaa namaan tolleefuu arjoomtee mul'ifta. Arjaan maal si godhee jiruu liqimsita jabaanumnaan sammatu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa keessummaan shirrishirrii keenyaa itti fufeetti kan jiru. Egaa jalqabumaa kaafnee akka haasaa turre magaalaa Finfinnee keessa socho'uudhaan namoota galii xixiqqaa irraa kaanii maatii isaanii ittiin gaggeeffatanii isin biraan gahaa turreerra. Ammas egaa shamarree tokko biratti argama. Mee maqaa kee dura walaa barru? Ainaalaman jedhama. Ainaalaman jedhama. Ainaalam Raggaasa. Dhaloonni keessuma? Dhaloonni kiyyaay karaa Leemman. Maal fa'aa gurgurtame naannoo kanatti? Kunoo kanallee nan gurguraa, kanallee nan gurguraa, kunoo boloqqee kanallee nan gurguraa. Wanna hundaa nan gurguraa jira kunoo iddoo kanatti. Boloqqeellee nan gurguraa, kanallee nan gurguraa, dubbaallee nan gurguraa wanna hundaa. Eeyyeen. Gabaa kun akkamime? Haalli gabaa kun kunoo man jedhu amma gizee amma durillee shaggaa amma yeroo ammaa kana immoo baay'isee gabaanis hin jiru. Garuu kanumaan jiraanna kunoo kanuma gurgurree. Oman jedhu amma kana oman jedhu ittuma jiraanna ittuma jiraachaa ittuma nyaachaa jirra. Kee kanumaan gaggeessita moo galii biraa qabdati? Waanan gaggeessa maatii koo yeroo kana. Hin danda'a? Waan jedhu hin danda'a amma ilaatii qonqoon kun waan biddeen itti nyaannu nima arganna kanarratti kanumaan jiraachaa jirra kunoo. Moo gara hojii kanaatti erga dhufte moo dhiyooma dhufte? Erginu hedduuma kana dhufe biyyummaarraallee ofii asumaan hojja'a. Ergan hedduu kana hojjechuu jammaree waggaa torbana ta'eera. Sumaanan ijoollee koo ijoollee sadi guddisaa jira kinu. Eeyyeen kanuma ijoollee sadan guddisaa. Haala koronaa irratti akkamii of eeggannoon kun of eeggachaa jirtu? Haala koronaa irratti kaakinu hin xaqqamamna wanna nu kenneeni of eeggatuma ofirraa eeggatuma kunoo alkoonillee saayintazariillee waanuma nu kennan ofirraa eeggatuma kanumaan jiraachaa jirra. Of eeggatuma jirra bara. Fageenya irratti keessumaa fageenya qaamaa eeggachuu irratti of eeggachaa jirtu mee? Eeggachaa jirra kunoo iddoo kanallee amma kana hin jenneetu of eeggachaa jirra. Siqneetuma taa'aa jirra. Eeyyeen. Mee dhaamsa dabarfattu qabdaati kanatu naa ta'ee kan jettu? Dhaamsan dabarfadhu lafa kanarratti illee yoggaa torba iddoo kana hojja'eera. Ishiin illee wajjin hojja'u kunoo ishii tana
waggaa torba keessatti bootaa kanallee waggaa nama biraatillee laatan nuyitillee waggaa kana keessatti nuun laanne bakkee kanatti asfaaltii kana keessatti waggaa torba hundaa ijoollee koo guddisaan jira bootaallee jeegizeenan illee iyyafatallee gizeen galfa'u namullee naan kennine iddoo kana iddooma kana kinoo asuma taa'ee namallee jira kunillee boota argatee bakka itti galullee an hojjetu hin jira garuu an waggaa torba bakka kanatti yeroo hojja'u bootaan arganne iddoo kana keessatti garuu amma tokko uummanni na beeka jeen jiran as keessatti bakka baay'isee waggaa amma kana as keessa dabarse wannan arga'e tokko hin jiru as kanuma hojjete hin jedha. Barnoota baratteettaa? Dura deemnaan garuu har'atti waaruun jiru daandii namuurra dabru. Yaa jiru addunyaa galma keessummoota namuu sitti waaruu numa geggeessita.